Alii Birraati naan jedhan dhukkuba korona virus jedhan yookaan COVID-19 jedhaniin dhukkuba badaa kana obboleeyyi akka ifirraa ittisuu dandeenyu dura harka ifii saabunaa fi bishaaniin dhiqachuun hedduu barbaachisaa nu ittisa jecha dhukkuba kanarraa. Kooroonaa ofirraa ittisa. Maatii fi hawaasa keessan tiksa. Harka fuune an wellisaa Galaanaa Garomsaati. Dhibee balaafamaa kooroonaa vaayirasiin biyya keenya irratti akka hin babal'anneef harka keenya sirnaan dhiqachuu, walirraa fageenya hawaasa wal quunnamnuutiin eeguun, fayyaa keenyas eegne, fayyaa hawaasa keenyaas haa eeggan. Kooroonaa ofirraa ittisa. Maatii fi hawaasa keessan tiksa. kabajamtoota ummata keenya qaalii ani artisti Qamar Yuusuf bakka namni walitti qabamurraa hedduu ifeeguun barbaachisaadha. Harka keessan yeroo yerootti akka danda'amutti saamunaan dhiqachuun barbaachisaadha. Kana caalaa ammas harka wal fuudhuun dhabuunis barbaachisaadha. Halaalumaa nagaa waliin jechuun akkanattis afaan keessan hin tuqina, harka keessaniin ifeeggadha. Yoo qufaan isin dhufellee takka wahitti ja'a akkana jettanii akka qufaatanii. Kooroonaa ofirraa ittisa. Maatii fi hawaasa keessan tiksa. Dhukkuba vaayirasii kooroonaa ofirraa ittisuuf yoo xiqqaate sekoondii 20f harka keenya saamunaa fi bishaaniin dafnee dhiqachuu yookiin alkoolii fi saanitaayizariidhaan harka keenya qulqulleessuu, ija, funyaanii fi afaan keenya qaqqabuu dhiisuu, yeroo qufaannu yookaan haxiffannu funyaanii fi afaan keenya haguuguu, harkaan wal qunnamanii nagaa wal gaafachuu dhiisuu, namoota waliin yemmuu wal agarru walirra fagaachuun barbaachisaadha. Iddoo namoonni baay'inaan wal gahanitti yookaan argamanitti deemuu dhiisuu, wanta ittiin haguudan kophaatti kaa'uu, wantoota harka keessaniin tuttuqxan hunda alkoolii yookiin saanitaayizariidhaan qulqulleessuun barbaachisaadha. Kooroonaa ofirraa ittisa. Maatii fi hawaasa keessan tiksa.